Sagantaa keenyarraa keessatti gaaddiddeessuu aduu Itoophiyaatti dilbata mul'atu. Rakkoo nageenyaa aanaa baateetiin namni du'uu fi manni 15 gubachuu. Dhimmichi dhimma lafa babal'ifachuudha. Mana 15 kan ta'u gubatee jira. Namni madaa'e nama 2, namni du'e nama 1. Sidaamaan naannoo ta'e wanti amma hafu maali? Ji'oogiraafikaalim, fiizikaalim Sidaamaa. Magaalaa Hawaasaatti naannee kan argamu uummata Sidaamaa waan ta'eef magaalittiin bulchiinsa naannoo Sidaamaan bulti. Nama awwaalchaadha isaanii intarneetaan hordofan dhiyeenya lammiilee Itoophiyaa biyya Ameerikaa jiratan keessaa tokko harmeen isaanii Itoophiyaatti tasa dhibee biraan dhukkubsatanii hospitaalatti du'aan boqotanii jennaan achitti argamanii awwaaluu waan hin dandeenyeef waan raawwachuuf dirqaman nutti himaniiru. Namni dubbisne Kaapteen Abiy Mokonnin awwaalchi yeroo raawwatamu viidiyoo kallattiin maatii isaanii waliin ta'anii akka hordofan nutti himu. የሚያሳዝንህ ምንድነው? አቅሙ እያለ መሄድ እየቻልክ kan si gaddisiisu maal akka ta'e beektaa? Osoo humna qabdu, osoo deemuu barbaaddu, deemuu akka hin dandeenye gaafa bartu sitti dukkanaa. Itoophiyaa yoo deemte guyyaa 14f adda of baasuu qabda. Akka aadaa keenyaatti immoo reefi guyyaa 2 yookiin 3 caalaa hin turu. Awwaalamuu qaba. Haala amma jiruun meeshaa reeffa tursu argachuun rakkisaadha. Miseensonni maatii keenyaa as Ameerikaa jiraatan tokko akka malee rifaatuu keessa seenanii wanti fe'ee haa dhufu. Awwaalchaaf ka'ee gara Itoophiyaa deemuun qaba kan jedhan turan. Ergasii hiriyaan keenya tokko erga deemuun hin danda'amne intarneetaan awwaalchi yeroo raawwatu akka hordofuu dandeenyu yaadanuu kenne. Obbolaa koo, haadha warraa hiriyaa koo fi kaan waliin ta'uun intarneeta gubbaa karaa Zoom jedhamuun Ameerikaa teenyee sirna awwaalchaa gaddaan hordofaa turre. Boodarra namni biraa tokkos awwaalcha abbaa isaanii akkanaan hordofuu isaanii dhageenye. Lubni bataskaana takla hayimaanoot keessatti argaman harmee keenyaaf kadhannaa yeroo taasisan bira argamnee gara awwaalchaa deemuu baannus sa'aatii 1:15 viidiyoodhaan isaan hordofneerra. Wanti kun maaticha jajjabeesseera. አካሄድንና ያ ለቤተሰቡ በጣም ትልቅ ብርታት ሰጠው። Sababa weerara koronaa vaayirasiin imalli xiyyaaraa Itoophiyaa % 90 ol kan adda cite yoo ta'u, reeffi nama biyya alaatii vaayirasichaan du'ee Itoophiyaatti akka hin seenne dhorkamuun isaanii yaadatama. Dhiyeenya mormii uummatarraa kan ka'e wiirtuuwwan qalma harrootaa Itoophiyaa kanneen Bishooftuu fi Asallaa keessa turan cufamaniiru. Ta'us garuu gabaan gogaa harree dabalaa waan dhufeef fedhii jiru guutuuf biyyootiin akka Keeniyaa keessatti dirqama harrootiin baay'ee ni qalamu kan jedhan hoogganaan dhaabbata The Donkey Sanctuary Dr. Bojiyaa Indaabu gabaan kunis harrootaa fi hawaasa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumaa jira jedhu. Ijaa'u የሚባለው ከአህያ ቆዳ የሚመረተው በጣም gogaa harree irraa kan hojjetamu wanti ijaawoo jedhamu gabaan isaa waan dabalaa dhufeef dirqama harroonni hedduun ni qalamu. Warreen oomisha kana irratti hirmaatan ammoo waa'ee gabaa malee harreen hawaasaaf bu'aa akkamii kenna ka jedhu yaadan. Itoophiyaa keessatti ammoo qonnaan bultootaaf harroonni akka utubaadha. Tajaajila harreen kennitu kana ammoo waan biraan bakka buusuuf Itoophiyaaf tarii waggaa 20 yookiin 30 nuuf hafa. Gabaan harree kun ammoo kana hubannoo keessa hin galchine. Daldalli Itoophiyaa keessa jiru ammoo seera qabeessa miti. Kanaafis gabaa xiqqaattis ta'ee daangaa irratti gabaan isaanii dhorkamuu qaba. Dhorkamaa ta'uu isaa fi adabbii akka qabu agarsiisuuf ammoo sirni federaalarraa eegalee hanga godinaatti diriirfamuu qaba. Keeniyaan ji'oota xiqqoo dura qalma harrootaa dhorkitee turtus guyyaa muraasa as ammoo dhorkaa keessee turte kaasuun ishee Itoophiyaatti yaaddoo uumeera. Keeniyaa keessatti lakkoobsi harrootaa waan hir'isaa dhufeef harrootni Itoophiyaa warshaalee qalma harrootaa Keeniyaa keessatti qalamaa jiru jedhu. Itoophiyaatti dhaabbata kunuunsa harrootaa irratti hojjetu Zabruuk jedhamu kan hoogganan obbo Dastaa Araggaa. ኦፊሻሊ የምታረዳው በኬንያ ውስጥ ወደ በቀን 1200 አካባቢ አህዮች ይታረዳሉ። Odeeffannoo qabnuun Keeniyaa keessatti guyyaa tokkotti harroonni 1200 ta'an ni qalamu. Isaan keessaa ammoo dhibbantaan 80 jechuunis 1000 kan siqan harroota Itoophiyaatti. Keeniyaatti hannaan yoo argame malee qonnaan bultoonni jireenya isaaniif waan barbaadaniif harroota gurguruu dhiisaniiru. Itoophiyaatti garuu gabaattis ta'e daldaaltonni manaa manatti deemuun gatiin harree dabaleera jechuun qonnaan bultoota irraa bitaa jiru. Tokkoffaa seera qabeessa ta'ee mootummaan hin to'anne, lammaffaan ammoo bu'aa biyyaaf buusu tokkoyyuu hin qabu. Kun harroota qofa osoo hin taane hawaasa Itoophiyaa kan miidhudha. Naannoleen daldala kanaan miidhaman keessumaa Oromiyaa, Amaaraa fi naannoo Kibbaa akkasumas Tigraay amma mootummoota naannolee Gumuruuk, ministeera qonnaa fi poolisii waliin ta'uun daldala seeraan alaa kana dhaabsisuuf hojjechaa jira. ክልል ግብርናም ጋር ተያይዞ ለማስቆም ጥረት እየተደረገ ነው። Odeessaalee gaggabaaboo addunyaan isinitti hima. Itoophiyaatti har'a namoonni 7 COVID-19 lubbuun isaanii darbee kanaanis waliigalatti namoonni 72 vaayirasii kanaan du'aniiru. Kanneen har'a vaayirasichaan qabaman 116 dabalatee ammoo hanga ammaatti namoonni
4,070 ta'an qabamaniiru. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa Dr. Liyaa Taaddasee qorichi Deeksaametazoon kanneen koronaa vaayirasiin garmalee dhukkubsataniif akka kennamu murtaa'uu beeksan. Qoricha kana akkamiin yaala COVID-19f oolchuun danda'ama kan jedhu irrattis garee gorsaa ministeerichaa fi mana maree ogeeyyii fayyaarraa yaadi erga walitti qabame booda murteen kun darbus ibsaniiru. Sigiga lafaa Ivory Coast keessatti mudateen yoo xiqqaate namoonni 13 du'aniiru. Sigiga magaalaa guddoo biyyattii Abijaan keessatti mudate kanaan manneen 20 ta'anis akka miidhaman qondaaltonni naannichaa ibsaniiru. Dhaabbanni fayyaa addunyaa Naayijeeriyaa fi Kaameruun dhukkuba daa'imman waggaa 5 gadii hubuu pooliyoo irraa bilisa ta'uu mirkaneesseera. Yeroo ammaa Afgaanistaanii fi Paakistaan qofatu namoota vaayirasii pooliyoon qabaman of keessaa qaba. Chaayinaa Beejingitti namoonni haaraan 200 COVID-19 qabamuu ibsiteetti. Vaayirasiin kun biyyoota Awurooppaa irraa nutti dhufe jechuunis Chaayinaan komattee jirti. Gaaddiddeessuun aduu yookaan eclipse wayita addeessi lafaa fi aduu gidduu ooltu uumama. Kunis takka guutummaatti kan aduu gaaddiddeessu yoo ta'u yeroo kaan ammoo gariin ta'a. Itoophiyaa keessattis gaaddiddeessuun gariinii kun dilbata naannolee tokkotti ni mul'ata jedhameera. Hoogganaan ittaanaa hawaasa saayinsii hawaa Itoophiyaa kan ta'an obbo Siisaay Faantaa'uun yeroo kanatti maal akka uumamuu fi namoonni maal akka gochuu qaban ibsaniiru. ሳይገዶሽ እሁድ ጠዋት 12 ሰዓት ከ45 ደቂቃ ጀምሮ ነው በእኛ በሀገራችን የመጀመሪያው gaadiddeessuun aduu kun biyya keenyatti dilbata ganama sa'aatii 12:45 irraa eegalee mul'achuu jalqaba. Dursa kutaaleen Itoophiyaa lixaa fi kibba lixaa gaadiddeessuu kana arguu eegalu. Sana booda suutaan Finfinnee irraa gara Affaaritti mul'achuu eegala. Sa'aatii ittaanu tokkoof aduun guutummaa guutuutti osoo hin taane gariin baatiidhaan gaaddiddeeffamti jechuudha. Aduun bakka tokkotti guutummaa guutuutti gaaddiddeeffamtee kan argamtu waggaa 400 keessatti al takkaadha. Itoophiyaatti akkanaan gariin gaaddiddeeffamuun kun kan deebi'ee mul'atu waggaa 18 booda bara 2038 ta'a. Gaaddiddeeffamuun dilbata argamu kun sa'aatii 12:45 irratti hanga 3:20tti biyya keenya irratti ni mul'ata. Gaaddiddeeffamuu aduu qubeelaa abiddaa fakkaatu arguu kan danda'an magaalota Kalaallibalaa, Xiisa Baay, Alaamaaxaa fi Mandiidha. Kana kan arganis gara daqiiqaa tokko qofaaf. Gaaddiddeeffamuu kana ilaaluuf manatsariin of danda'ee kanaaf qophaa'ee jira. Ka qaban isa fayyadamuu danda'u. Manatsariin kun isa kan aduu barame irraa dachaa hedduun kan gurraacha'udha. Guyyaa kamittuu aduu ol jedhanii ilaaluun ija namaa ni miidha. Yeroo gaaddiddeeffamuu kanaattis ifni aduu waan jiruuf miidhaa ni geessisa. Kanaaf namni gaaddiddeeffamuun kun maal fakkaata jedhee yaadee ol ilaaluuf yaaluu danda'a ta'a. Garuu eenyuyyuu ol jedhee ilaaluu hin qabu. Yoo ol jennee ilaalle tarii battaluma sanatti agartuu keenya dhabuu dandeenya. Yookaan ammoo suutaan guyyootii yookiin torban booda iji keenya dadhabaa deemuu danda'a. Kanaaf gaaddiddeeffamuun kun miidiyaalee biyya keessaa kan akka Tigraay TV, Amaaraa TV fi EBC irratti kallattiin waan dabarfamuuf isa hordofuun ni danda'ama. በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ አማራ ቴሌቪዥን፣ ትግራይ ቲቪ ይተላለፋል። Gabaasa keenyatti aanuun guyyaa kaleessaa naannoon Sidaamaa ifatti hundeeffameera. Akka naannoo haaraa hundaa'utti garuu wantoota fuula duratti raawwatamuu qaban ni eegamu. Afyaa'iin mana maree naannoo Sidaamaa obbo Salamoon Laalaa wantoonni dhiyootti raawwatamaniiru. አደረጃጀቱን የማቋቋም ስራ ነው ቀጥሎ የሚሰራው። ደረጃጀቱ wanti itti aanee hojjetamu caasaa ijaaruudha. Caasaa jechuun mootummaa naannoo ta'e federaalaa akkasumas caasaan sadarkaan jiru yoo qaamolee mootummaa sadan ijaaraman malee mootummaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kunis kan seera baasu, kan seera raawwachiisuu fi kan seera hiikudha. Jalqaba caasaan qaama seera baasu jechuunis manni mareen ijaarama. Itti aansee qaamni seera raawwachiisu pirezidantiin dhiyaatee muudama. Pirezidantiin erga muudamee booda immoo kaabinee isaa dhiyeessee ni muudamu. Achimmoo labsiin hundeeffama qaama seera hiiku erga ragga'ee booda hundaa'a. Kanaanis pirezidantii fi pirezidantiin itti aanaa mana murtii waliigalaa muudamuu jechuudha. Kanneen itti hafa. ፕሬዝዳንትና ምክትል ፕሬዝዳንት ይሾማል ማለት ነው። እነዚህ ተግባራት ናቸው የሚቀሩት። dhimmi ijoo biraa waa'ee magaalaa Hawaasaa fi qoodiinsa qabeenyaa naannoo Kibbaati. Akka murteetti banaan magaalli Hawaasaa naannoo Kibbaafis ta'ee naannoo Sidaamaaf magaalaa guddoo ta'uun tajaajilti. Obbo Salamuun akkanaan ibsu. ጂኦግራፊካሊም ፊዚካሊም የሲዳማ ብሔረሰብ ከመሆኑ አንጻር ይህ ከተማ magaala Hawaasaatti naannee kan argamu uummata Sidaama waan ta'eef magaalittiin bulchiinsa naannoo Sidaamaan bulti. Ta'us waajjiraaleen naannoo Kibbaa magaalicha keessa jiran marsaa filannoo lamaaf akka keessa ta'anii saba naannichaa kan bulchan murtaa'eera. Dhimmi qabeenyaa immoo erga aangoo walii dabarsuun raawwatee booda labsii bulchiinsa qabeenya biyyaalessaa bu'uura godhachuun
qabeenyi naannoo kibbaa ni qoodama. Kanaafis koree naannolee lamaan irraa hundaa'een qoodinsi qabeenyaa raawwataa jechuudha. ተዋቅሮ በኮሚቴው ርክክቡ ይፈጸማል ነው የንብረት Akka reefu naannoo ta'ee hundaa'uutti rakkooleen hundeeffama irratti mudatu malan ni jiru. Dhimma Sidaamaa irratti dhiyeenyaan kan hordofaa jiranii fi Yuunivarsiitii Hawaasaatti barsiisaa seeraa kan ta'an Yohaanaa Yaakaamoo wantoota naannichaaf qormaata ta'uu malan akkanaan ibsu. ቻሌንጅ ነው ብዬ የምወስደው ከሌላ ክልል ጋር ያለው ግንኙነት ሁለት ክልሎች ጋር ነው. Kanan qormaata jedhee yaadu walitti dhufeenya naannolee kana waliin qabudha. Naannoon Sidaamaa naannoo Kibbaa fi Oromiyaa walii wal daangeessa. Wal dhabdeen daangaa irratti hin dhibu. Mootummaan cimaa yoo hin jiraanne fedhiin garaagaraa dhufuu danda'a. Keessumaa nageenya irratti mootummaan cimaa fedhii garee muraasaaf hin dhaabbannee fi wantoota suutaa kan deebisu yoo jiraate gaariidha jedhee yaada. Rakkoon iji dhabdummaa dargaggootaa yoo hin furamne innis rakkoo guddaa biraati. Daangaan naannoo yeroo godina ture sana kan murtaa'e waan ta'eef rakkoo fida jedhee yaadu. የተወሰነ ኤሪያ ስለሆነ እሱ ችግር ያመጣል ብዬ አላስብም። Naannoo Amaaraa godina addaa saba Oromoo keessatti rakkoo dhalateen lubbuun nama tokko yoo darbu kan biraa lama ammoo madaa'uu bulchaan aanichaa obbo Muhammad Abduu BBCtti himaniiru. Jiraataan aanaa baatee kan ta'an obbo Iyyaasu Muhammad rakkoon kun yeroo dheeraaf akka turee fi furmaata akka dhabe BBCtti himaniiru. Bulchaan aanichaa obbo Muhammad madda rakkoo tibbanaa akkanaan ibsu. Dhimmichi dhimma lafa babal'ifachuudha. Amma inni samuun kanatti ta'e naannoo waliin kana dura bishaan baasne jedhanii mandara asabaasabuudhaaf mandara walitti qabuudhaaf lafa qotee bulaa irratti warri naannoo Affaar baay'ee inni gochaa turani. Isa san immoo bishaanichis akka dhaabbatu goone mandarichis nurraa ka'uu qaba kan jedhu waliin dubbannee jirra. Amma garuu humnaan bishaan san lafa qotee bulaa irratti qotuudhaaf maashin gashanii kanarratti immoo abbaan lafa kiyyarratti bishaan bahuun qabu kan jedhu abbaan lafaa sin ka'a ummatanis immoo lafa keenya irratti lafa naannoo Amaaraa jala jiru irratti lafa aanaa keenya jala jiru irratti humnaan lafa keenya jedhee Affaar nurratti baafachuu sirrii miti kan jedhu uummannis ka'e yaadichanis ko sirrii miti kan jedhuun yeroo hedduus walii waan dubbannee jirruuf akka sirrii hin taane walitti himnee haa ta'u malee dhaabuu hin dandeenye humna gurmeessanii nama maashinicha eeguudhaan warra horsee bulaa walitti qabanii akka eegamu taasisuudhaan baasisuudhaaf yaalii taasisanii turani. Mana 15 kan ta'u gubatee jira. Namni madaa'e nama 2, namni du'e nama 1. Aanaan baatee aanota naannoo Affaar sadiin wal daangeessa. Jiraattonni dubbisni humni addaa naannoo Affaar akka isaan waraane himu. Ta'us qondaaltonni gama lamaanuu shakkii malee wanta qabatamaa akka hin arganne himu. Dhimma kana irratti kan gaafanne bulchaan aanaa Cifraa obbo Siqqaa Nooree akkana jedhu. ያለው ጊዜ ድርቅ ነው ብዙም እንትን የለም Yeroon kun yeroo gogiinsaati. Sababa kanaaf qonnaan bultoonnii fi horsiisee bultoonni gidduu daangaa lamaan irratti yeroo darbe roobni roobee lafni marga biqilchinaan walitti bu'an malee wanti humna addaa jedhamu hin jiru. Sirraan dhagaa. Egaan dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa keenya jimaata galgalaaf qixeeffanne kanumaan xumurreerra.